Tole bagana gadaan dhuftee maqaan keenyu jedhama eessarraa dhuftee waaqayyoos waldaa kanatti maalsiif godhee meerraa jalaan saba waaqayyoof dubbadhu. Maqaan koo yeroo san gammachuun jedhama kanan dhufee asuma duwwaa afuridha. Gochaa waaqayyo naaf godhe baay'eedha. Haa ta'u garuu dhibee addaa ta'e qaban ture 2010 irraa kaasee baay'ee na dhukkuba. Dhibeen sun alarjikii fakkaata namoonni tokko tokko takka alarjikiidha jedhu takka immoo saayinesiidha jedhu. Wanti kun gaafa nama nutti ka'u gaafa natti ka'u fakkeenyaaf na xiffachiisa. Achiin baay'ee yeroo na xiffachiisu booddee immoo baay'ee na hooksisa. Nama tokko sisterii koo ishee hangafa duwwaatu dhibee kana qaba ture mana keessa yeroo namni mana yaala dhaqe jedhu hin naqu. Anillee akkasuma akka carraa ta'e anis gaafa guddachaa dhufu wanti kun irrattis mul'ate. Isaa booddee mana yaala dhaqu anis na dide akkuma sana nan morme hin naquun jedhe. Namoonni garuu gaafa nu haasofsiisanii dhibeen kuni alarjikiidha saayinesiidha jedhu maqaa garaagaraa kennuuf. Gaafa nu xiffachiisu yookiin immoo gaafa dhukkubaaf ka'u garaagarummaa sa'aatii walakkaa gidduutti si'a baay'ee nu xiffachiisa. Jechuun nu hooksisa funyaan kun amma kan keenya hin taane fakkaatutti nu hooksisa. Achi 2015 magaalaa kana dhufe dhibeen kuni keessumaa baranammoo ji'a muraasa asii baay'ee natti caale. Baay'ee na dhukkuba keessumaa galgala sa'aatii 4 likki gaafa rafuudhaaf jedhu baay'ee na hooksisa. Baay'ee yeroonni namutti atiffannaan isaa isa duraarra caalaa humnaan na keessaa dhufa. Atiffachuu kana keessa darbee gaafa na funuunsa. Gaafa nachi ol attiffadhuunnaani na funuunsa. Achi guyyaa hundumaa nan kadhadha qorumsi kun garuu narraa fagaachuu hin dandeenye. Takki yeroo bokkaa roobu takki yeroo qilleensa gaaf immoo haarutti kasalaallee mana keessatti gaafa inni haaru awwaanta kana hundumaan jaalladhu ture. Qilleensa bakkeedhaa jedhee gaafa bakkeetti gadi ba'usi wanti kun na dhiisuu hin dandeenye qorumsa seexanaati. Haa ta'u yeroo darbee jimaata darbee dheegadda as lafa kana dhufne namoonni lama dudduuba kanarraa ka'aniitu maal jennaani haxxiffannaadha jedhan lamaan isaaniiyyuu jecha wal fakkaatuun. Gaafa sana ani baay'ee rakkachaa ture dhufe garuu ka'uudhaaf immoo hin dandeenye maal akka ta'e hin beeku hin kaaneen erga isaan ka'anii dubbatanii akkan manatti na rakkisaa ture dhufee yaadadha. Isaa booddee deebi'ee guyyaa kootu har'a miti kanaaf jedheen zimmeedhee taa'ee nuuf amansiisee jaroota sanaaf hin kadhatame. Qidaamee sagantaan akka jiru dhagee ammas qidaamee deebi'ee lafa kana dhufe. Isa booddee guyyaa gaafa sanaa kadhannaan tureera barsiisnis tureera. Isa booddee taa'ee carraa sana eeggachaa ture yeroo waamamuu sana eeggachaa ture. Isa booddee akkasumatti raajii mikiifaa waaqayyoon kadhachaa turaniitu dhumara namoonni waldaan wajjin ijaaruu barbaadanii jedhanii namoota gaafannaan namoonni muraasni as ba'anii takka dhaabadheetti yaadee namoonni ammayyuu laphee keessanirraa sinatti dhaga'amu jira jedhanii allafa kana jiru barataadha. Haa ta'u garuu mana waaqayyoo ijaaruu nan jaalla. Sababii kanaaf jedheen as ba'e. Gaafa nas ba'u qixa kana likkii qarqararraan dhaabbadhee namoota wajjin amma harjoomuu mallu harjoomee isa booddee waaqayyo si eebbisu jedhanii gaafa sanatti gadi ka'uudhaaf jedhanii keessa kootti gammachuu tokko natti dhaga'ama ture. Hadhaa na rakkisaa ture qidaamee sanas likkii ganama baay'ee na rakkisa namootatti hin himu. Namoonni utaalloo masii qabuuf hinaan jedhu gaafa ni garmalee xifadhu yeroo itti hojiin harkaa qabu faandee dhiisee bakkeetti gadi fiiguudha. Akka nama garaansaa ol deebi'uudhaaf jedhee jechuudha. Xifannaa ma keessa ba'ee na hooksisa waan ta'eedhaaf dadhabbii keessa ba'ee gadi ba'a nama bukkeedha. Achi gaafa sanas dhufanii adda gootti otoo bu'in zayitinatti biifanii dhangala'aan yookiin immoo bifi qabbanaa ta'e tokko funyaan koo kana keessa natti dhaga'ama ture. Gubbee sammuu koo kana adda koo keessaa gannatti dhaga'ama ture. Carraa keerraa waan dhokate yookiin waan sitti cufamee sirraa bannee jedhanii gaafa sanatti boon nan kufee sanaa booddee fayyinni sun natti dhaga'ame. Dhugaanis ni jedha namoonni dhibee kanaan rakkatanii beekuu danda'u. Garuu wanti kun gaafa nutti ka'u baay'ee nu rakkisa. Waaqayyoo ba'aa kana yoo xiqqaate ba'aan kun ba'aa yeroo dheeraa taa'eedha. Gannas bonas hin jedhu yeroodhuma yerootti deddeebi'ee nama mudata. An garuu guyyaa tokko birrii koo sanaaf jedhee sin baafne waaqayyoo isa tola na fayyisee al tokko sabni waaqayyoon naa galateeffadha. Kanaaf dhaamsaani qabu yoo jiraate waaqayyoo lafa kanatti fayyina ajaa'ibaa yookiin fayyina adda ta'e akka inni fayyisu namoonni dhukkubaaf dhibee garaagaraa waggaa dhiyoo haa ta'u dheeraa haa ta'u amantii qabaataniinaan waaqayyoo yeroo keessan gaafa ga'u harki waaqayyoo gaafa isinii dhufu garaan keessaniif harki waaqayyoo wal harkisuu isinirra jiraata. Guyyaa fayyina keessanitti garaan keessan harka waaqayyoo yaadi keessan harkisuu isinirra jiraata. Qophaa'aa ta'a jechuu barbaadeni. Kanaaf namoonni
dhibee akkasii qabdan waaqayyoo isin fayyisa waaqayyoo gooftaa macaasinaa eebbisu eebbifama. Gooftaan si eebbisu sasifeessa gooftaa kee biraan fi mee sabni ammayyoo akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata dhiyeessaa.